Loltoonni yookiin loltoonni isin qabattanii lolaa turtan sun hammam deemtanii loltanii hammamiin adda baatanii dhumni keessa eessa ture jechuun xumurri keessa. An xumura irratti haalli hundumtuu faffaca'ee gaafa maal jedheedhu jaaldaawudii wajjiniin jaaldaawudiin akka baafnu dirqamee waan inni ta'e jechuudha. Eessaati gara eessaa? Gara dhihaatti maaliif yeroo sana namoonni hedduun qondaalonni adda bilisummaa Oromoo keessaati namni dillee keessatti qofaasaa hafe Daawud Ibsaati haqa isaa yoo haasa'u. Yeroo fakkeenya reediyoo laakaal tokko qabna jaalagalaa isaan bahi jedhee dirqamatti kennu ijoollee dhumaa jirtu bilan ta'an akkas osoo hojii koo argu akkamittiin dhiisee ba'a eessatti hin ba'a maal gochuuf hin ba'a jedhee mormaa ture jechuudha. Warri makana isuusii nama erganii xiyyaaraan calliyaa dhaqee achirraati akka inni keeniyaatti kutu ajajitti darbee maannaan takkaa didee jechuudha. Daawud kun bilan jiran kana booda reediyoon keenya kun hincitee ajajii jaalagalaa isaa wajjin wal quunnamtiin jiru sila tasa ta'ee isa wanna ta'e jechuudha. Xumura illaa maayutuma deemamutuma illaa miseensi addi bilisummaa Oromoo lafa xumurametti Daawud mataan isaa biyya keessaa kan ba'e haqa isaa yoo haasa'u. Eessatti xumurame kun? Booji'amee siin jechuu kun inni wareegame inni booji'ame inni galagalee inni Sudaanitti ba'e eega jedhee booda xumura irratti kan Daawud biyya keessaa ba'ee waan ta'e jechuudha. Bakki sun eessa ture? Naannoo mandii kana keessa olii gad deemaa turre wajjin. Gabaabbaa cannaaloo kana keessa, sichaawoo keessa, baabboo keessa, jaarsoo keessa. Jaarsoo jedhan isa karaa bahaa miti. Jaarsoon karaa dillee dhihaas ni jira. Baabboodhaa fi najjoo gidduu. Baabboo gambeeliif najjoo gidduu akkas. Kana akka kanatti kana keessa deemaa ture jechuudha jaarsi kun. Sichaawoo kana keessa, sichaawoo irra baabboo kana keessa.